Nagaa Waaqayyo gooftaa machaa isinii baay'eetu jaallatamu ijoollee Waaqayyo akkam jirtu nagaa keessanii kan obboleessi keessan nagaa godha gooftaan nagaa nu baay'ee ulfina guddaa fudhatu jecha bagaa bara 2017 nagaan seentanii Waaqayyo nu seensisee ulfina guddaa fudhatu jaallatee Waaqayyo guyyaa kana nu dabalu jaallateera ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u jecha bara kanatti gammachuudhaan akka seentan dhaamsa kooti haalota keessaniif rakkinoota keessa jirtan chaalenjiiwwan keessa jirtan irraanfattanii gammachuudhaan akka itti seentan. Sababni isaa ayyaana kanarratti nyaachuu dhuguu firoottan keenya faana wal arguu uffata haaraa uffachuu gammadu wantoonni akkas akkasii kuni fakkeenya mootummaa Waaqayyoo isa bordhannee itti galluuti. Nyaata isaadhaa nyaannee itti gammannee boru beelofnaa obboloota keenya faana har'a turree borummoo sababii hojiif wantoota garagaraaf gargar baana ta'uu danda'a. Haa ta'u malee mootummaa Waaqayyoo isatti deemaa jirrutti nyaata yeroo bara baraaf nu beelessiin fudhachuuf jirra akkasuma obboloota irraa gargar ba'uu hin dandeenye Abrahaam Waaqayyoo kaamuuf jenna waan ta'eef gamanumaan wanti nuyi isinitti mootummaa Waaqayyoof akka deemtanitti akkuma Phaawulos jedhe yeroo hundumaa maal godha gammada yeroo hundumaa gammada haleluuyaa waan badetti waan bannetti waan gaarii ta'etti waan gaarii hin taanetti waan hundumaatti yeroo hundumaa gammachuu qabaadhaan isiniin jedhaa isinan jaalladha gooftaan Yesuus inni du'ee inni du'aa ka'ee nus warri isa duukaa duunee isa duukaa immoo du'aa kaanee jireenya inni nu abdatuuf sanaaf akka geenyuuf Waaqayyo nu gargaaruun jedha guddaa eebbifamaa shaaloom ayyaanni Waaqayyoo si wajjin haa ta'u yeroo gaarii qabaadha.